muuziqaa tokko yookaan sagalee isaa jaallattani yookaan kiraara isaa jaallattani akkamitti adda baafattanii kan keessaa jaallattan filattanii dhaggeeffachuu dandeessan. Fakkeenyaaf kiraara isaa faa sagalee isaa irraa murtanii ofii bakka bu'uu dandeessan. Appilikeeshiniin buuftan kottaa isin agarsiisa. Hiriyoottan kiyyaa Google Chrome keessan seentan jechuudha. Chrome namni wallaalee hin jiru. Chrome erga seentanii vocal remove jettanii haala kanaan bareetan jechuudha. Sana booda linkii yeroo jalqabaa isiniif dhufu kana jechuudha. Isa kana cuqaasta yeroo tokkoof. Sana booda browse my file ka jiru kun ni jirti. Faayilii keessan keessa galtanii jechuudha. Ni barbaaddatanii muuziqaa irra fidachuu barbaaddan jechuudha. Fidattanii fakkeenyaaf gaalaarii kiyya keessaan fidadha jechuudha. Isinuma agarsiisuudhaaf. Kun amma filadheetiin jira. Yeroo xiqqoo qofa naa barbaada. Kun amma akkuma argitan jechuudha. Inni olii kun jechuudha sagalee balleessanii kiraara qofa. Yommuu sagalee qofa hiriyoottan kiyya asirratti yoon sagalee isin dhaggeeffachiisa YouTube na adaba jechuudha copyrightidha. Kunoo isii olii kana siin saabaaru kana yoo saabdane sagalee qofa qat godhee isinii baasa kiraara balleesse. Yoo isii gadii kana immoo saabdane jechuudha akkanatti kiraara sagalee balleesse kiraara qofa qofaatti qulqullinaan isinii baasa jechuudha. Baay'ee jaallattan waan kanatu sagalee isaa dhageessanii baay'ee isinitti tola. Garuu hundi keessan yaala hiriyoottan keessaniif share godhaa. Seef yoo gochuu barbaaddan jira jechuudha. Haala kanatti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Barnoota babbareedaa qulqullina qabu akkanaa barachuudhaaf YouTube channel kiyya namoonni maatiitti hin ta'in jirtan jechuudha. Harrumarraa kaasatii maatiitti ta'a jechuudha. Ijoollee keenya nagaan naa tura like naa gochuun dagatinaan irraanfatinaan isin jira. Nagaan naa tura baay'ee isin jaalladha. Hundi keessan like naa godhaa.